Ashamaa harka fuuni hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa akkam nuuf jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya har'aa tarkaanfii shanii irratti fudhatamaa jiruu fi waca jaalota yookiin ergamtoota shanii taati hanga dhuma qophii keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Gaaffiin uummataa akkas ture. Mootummaan humna hidhate biyya keessa galchee nu saamsisaa nu ajjeesisaa qe'ee itti dhalanne irraa akka buqqaanu nu godheen gaaffii uummata qeellamii hanga gidaamii hanga horroo guduruu wallaggaa hanga gujii yaaballoo fi booranaatti hunduu humna hidhateen miidhamaa ture. Kuyyuu Miidiyaan har'aa akkasitti lakkii mootummaan humna hidhate biyya keessa hin seensisne warra biyya ormaatti dararaan irra gahaa ture isinis lammiidha kottaa jijjiirama dhuferraa dhandhamadhaan waamicha mootummaa ture. Dubbiin akka yaadames akka dhufaatiis hin taane warri kaleessa namatti miti kuruphee yookaan bosonutti dhukaasee ajjeesee hin beekne karaa nagaa biyya keessa galee uummatatti akka makamuuf waamichi ta'uufis erga biyya keessa seenee gootummaatu itti dhagahame. Gootummaa osoo ta'ee kaleessa wayyaaniin lammii keenya kolaasaa isa kaan dhala malee hambistee fi Oromiyaa dirree jeequmsaa gootee saamichaan ona goote osoo nurraa ariitee ta'ee yaa gaarummaa isaa nama jechisiisa. Eeyyee biyya keessa seenuun fokkataa miti. Meeshaa saamte fuula lammii keetti garagalchuun garuu fokkuu daangaa darbedha. Ta'us obsi mootummaa fi humna jijjiiramaa daangaa darbus amma gaaffii uummanni dhiyeesse irraa kan ka'e mootummaan humna kamiinuu yoo jaalalaa malee yoo jibbaa jilbeenfatee birmadummaa biyyaa baandaaf laatee hin beekne ammas humna mandaree lootuu fi hiddituu akka bofaa lammee akka isheen boquu ol hin qabannetti dachee nyaachisaa jira. Jarri kallattii lamaan Itoophiyaa diigu. Oromiyaa ammoo dirree dhiichisa ishii godhachuuf kaate. Ta'us Itoophiyaas ta'ee Oromiyaa diiguuf kan danda'amu erga nuun diiganii booda kan jedhu muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hundaa ol nageenyi uummata koo anaaf lubbuu kooti jedhee kan amanu tarkaanfii TPLF yookiin TDF jedhee kan of moggaase dhidhima akka nyaachise yoo seeraa malee humni kamuu humna mootummaa ol akka hin taane shaneen diina uummata Oromoo taate irratti tarkaanfii hadhaa'aa fudhachaa jira. Kunis gaaffii uummata bal'aati. Yaa hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa waan shaneen Oromiyaa keessatti raawwatte diinarrayyuu hin gahin jennus kulkulfannaan keenya qonnaan bulaa Oromootu qe'ee isaatti ajjeefame saammame ilmootu abbaa ishee dhabe haadhatu dhala ishee harma hoosisuurraa adda cite. Kun ammoo gochaa diinummaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Saasiggaatti ta'e Kuyyuu Miidiyaan odeeffateera. Ji'a 3 oliif harmooleen lama erga daa'imman isaanirraa butamanii bilbilaan daa'imman isaanii duukaa wal dubbisu ture. Sanaas erga bakka buuteen isaanii dhabamee ilmoon haadha ishii hin dhuftiidhaan karaa eeguun itti fuftus afurri jaraa dhabamuun seenaa fokkisaa shanii raawwatte kan Kuyyuu Miidiyaan odeeffatedha. Safuu nama jechisiisa. Kun Oromoo Boko Haram moo Alshabaabtu Oromiyaa seeneen gaaffii Kuyyuu Miidiyaaf dhiyaate ta'us lakkii kan dhiiga Oromoo dhangalaasaa jiru orma miti. Isuma maqaa Oromoon caakkaa seenedha. Deebiin namoota baay'ee irraa argannedha. Maal kana qofa wanti raajii waaqaa nama jechisiisu immoo har'a gaafa mootummaan aantummaa uummata isaaf qabu tarkaanfii fudhachuu eegalu iyya jaloota isaa yookaan ergamtoota isaati. Tarkaanfii fudhatameen har'a jaloonni isaa jenosaayidii siiviliyaan jechaa jiru. Kuyyuu hanga midaaqanyi qeellamii hanga shaambutti walumaa gala akka Oromiyaatti humna hidhatee uummata dararaa jirutu biyyoo ciniine malee hawaasni bal'aan nagaan bahee galaa jiraachuun addeessa Kuyyuu Miidiyaan odeeffatedha. Amma hawaasni kaleessa dararamaa ture uffee ifa argine galata mootummaa jechaa kaleessumayyuu maaliif lafarra harkifateen gaaffii dhiyaachaa jiru ta'us mootummaan shaneef miti TPLF humna hanga funyaanitti hidhatee gaanfa Afrikaaf nan sodaachisa jedheefuu yeroo of ilaalu yookaan qalbii diddiirrannaa laatee ture. Ammas iyyituun miidiyaa hawaasaa irra haa iyyitu tarkaanfiin adamoo shanee itti fufa. Humni lama hin jiru. Humni jiru ammoo kan mootummaati. Kanaaf ammoo mootummaan nageenya uummata isaa mirkaneessuuf itti fufee kan tarkaanfii fudhatu ta'uu odeeffanneerra. Hawaasni keenya abbaan nageenyaa ammoo cinaa mootummaa dhaabbachuudhaan nageenya isaa mirkaneessuu qabaan ammoo waamicha Kuyyuu Miidiyaati. Marti keenya waardiyyaa nageenyaaf haa dhaabbannu. Waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jechaa Kuyyuu Miidiyaa hordofuu hin dagatinaa. Horaa bulaa.